Hordoftoonni amantaa kiristaanaa martii baga ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isin ga'e yommuu jennu mijuu guutuu gammachuu onnee irraa madde. Yesuus Kiristoos waadaa dhala keerraa dhaladheen si fayyisa jedhee Addaamiif seenee guutuuf badii Addaam raawwate dhiigaan qulqulleessuuf gabrummaa cubbuu jalaa ilmaan namaa bilisa baasuuf garafamee gidirfamee gindillaas baatee dhumarratti qaraanii gubbaatti fannifame achis awwaalame achittis hin hafne guyyaa sadaffaatti waanjoo gabrummaa waanjoo cubbuu waanjoo du'aa injifatee injifannoodhaan ka'e dhala namaa hunda bilisa baase aduu haaraanis biyya lafaatiif ba'e baga gammaddan bagattiin isin ga'e ayyaanni kun kan gammachuu kan injifannoo kan waanjoon isinirra jiru hundi itti burkutaa'ee itti injifattan akkasiniif ta'u isiniif hawwina. Podcastiin kaametti yeroo kamiyyuu caalaa ayyaanni kun ayyaana gammachuu injifannoo waan hundumaa itti milkeeffattan akkasiniif ta'u isiniif hawwina. Dhaabbanni promotioniif eventii meeriidha ammoo yeroo kamiyyuu caalaa hojiiwwan qulqullina qaban sadarkaan isaanii beekamu beeksisoota dookumentaariiwwan akkasumas eventiiwwan gurguddoo qindeessuudhaan yeroo kamiyyuu caalaa injifannoodhaan onnannee hojjechuu irratti argamna nu faana hojjedhaa isiniin jenna ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.